afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 25 fi VO24 naayil sa'aatii irra caqasuu jirtan AIU jalqabna. Jimaata fulbaanii 4/2020 keessa jirra. VO afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kan soraa lakeeti. Manni murtii Itoophiyaa miseensota hora jiddu galeessa baa'ootii fi bulchoota sadarkaa olaanoo dabalee namni 24 galmee tokko jalatti himatamanii qabdii birrii 10,000tiin wabiin gad lakkisuuf ajaje. Ameerikaan qarqaarsi $1 miliyoona hedduu yeroo fi Itoophiyaa irra dhaabee jette. Itoophiyaan ammoo waan irra dhaabaniif qulqulleeffattee beekuu feeti. Akkuma quba qabdanii lagee Awaash guutamee faca'eetiin haroon basaqaalleen cabsitee yaate nama kuma hedduu caalu baqachiifte. Godaantoti Itoophiyaa Saawudii maniidhaa jiizan jirani rakkoo hamtuu keessa jirraa jedhan. Mootummaan jara kan qe'ee galchuuf faluu jiraa jedha. Waan irra nu keessaa tokko jalannee ta'uu nutti hima. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalaarraaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteets torban kana gargaarsa Itoophiyaaf kennuuf turte $100 miliyoona 30 dhaabuu ishee ega beeksiftee booda aangawoonni Itoophiyaa maaliif kun akka ta'e ibsa gaafachaa jiru. Kunis kan murteeffame Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf ega murteessitee booda. Masriif Sudaan hidhi laga Abbayyaa ijaaramuu ni morman. Bishaan nu dhaqqabuutu xiqqaataa sodaa jedhu qabu. Kanaafis attamitti guutamuu qabasa jedhu irratti Itoophiyaa waliigalteerra ga'amuu qaba jechuu isaanii Saayimon Maarks Finfinneerraa gabaaseera soraa dhiyeessa. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa $1 miliyoona hedduu gargaarsaan Itoophiyaa kennu akka yeroo ofirra qabu roobii dabarte keessa dubbate. Waan bulchooti Itoophiyaa hidha Abbayyaa bishaaniin guutaniif tan tolchinee jedhe. Masrii Itoophiyaaf Suudaan hojii Abbayyaatii fi bishaan lagna Naayil akkamii waliin qabaachuu akka danda'an irratti mataa wal qabaniitiin bara hurnyi hedduu mari'achaa ba'an. Ameerikaan ammoo ganna dabre keessa marii tana falitti barbaaduuf jetteetiin itti seente. Odumaan ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa adoo biyyittii sadeenuyyuu hojii tan irratti akka dansaa waliin galinu bishaan guutuun wal dhugeeffachaa xiqqeessaa jedhe. Itoophiyaan ammoo Ameerikaanii marii tan keessa seente Masrii looguun ooltuu jetteetiin shakkite marii keessa baate. Mariin tun akka fedhan dura deemuu dadhabuun ammoo Ameerikaa yaaddoo guddoo taate. Ministeerri maallaqa Itoophiyaa Iyyoob Takkaaleny Yuunaayitid Isteets waan qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabdee fi qulqulleessite akkasiin nutti feenaa jedhetti VOA'tti taatullee dubbiin tun ariitiin fal argattii jennee herregannaa jedha. Yuunaayitid Isteets waan kan qalbii takkaan waan laaltiin seene maan jennaani hariyyummaan biilamaanii guddoo jabdu jabaachaa deemtillee waan namni hubatiin tokko jira tanin hin beennallee ammoo wal hubachaa yaana jennee herreganna irra deebi'anii ilaalanii jenneetiin abdan maan jennaan qalbiilleen taanaan hojiilleen taanaan Itoophiyaan harumseeraatiin hojii tan hojjettee jedhe gaafatamaan kunin horii qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabuuf taa'e Waashingtan DC keessatti torbaan hedduuf ta'a ba'e bulchoota ministeera Haajaa Alaagii tokko dippiloomaasii ammaatti qarqaarsaan qabsiisee jedhan warri bulchiinsa mootummaa pireezidaantii Tiraampii dhiyaatanii tokko ammoo waan Itoophiyaan adoo Masrii fi Suudaaniin akka dansaa waliin galini qalbii waliin galinu bisaan kan guuttetti tanaan dhufee jedhan akka itti gaafatamaan ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa tokko jedhetti qarqaarsa kana gorsa pireezidaantii Tiraampin irra qaban taatullee horiin Ameerikaan Itoophiyaa fi gama HIV/AIDStiin gama waldhabdee xiqqeessuutii fi bonaa fi qarqaarsa namoomaatiif kennitu hin tuqamnee jedhu bulchiinsi kun. Hariyyummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaa seena qabeetti akka oduumaan ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa jedhetti qarqaarsi ammaaf dhaaban kunin $1 miliyoona 100 sagantaa nagaa naannootiif eeguuf kennan hin miidha. Masrii Itoophiyaaf Suudaan akka oduumaan ministeera Haajaa Alaa jedhetti waan hedduu irratti walii galan qaataayyuu biyyattii sadeenuu ammallee fulbaan 14 keessa marii tan addachaati. Manni maree Federeeshinii Itoophiyaa walgahii sanbata borii waame irratti raayyaa walqaayitiif waajjiraatti dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffamaa jira jedhamu furmaata akka kaa'uufitti mana maree Federeeshinii biratti kaleessa kanneen hiriiran gaafatanii jiru. Mootummaan federaalaa filannoo seeraan alaa kan Tigraay keessatti gaggeeffamattiin jedhan haa dhaabsisu sababaa filannoo sanaan kanneen hidhaman haa hiikaman. Gaaffiin eenyummaa bakka deebii hin argannetti mootummaan federaalaa haa qubatu jedha dhaadannoon qabatanii ba'an. Koree eenyummaa walqaayitti Xagadee Amaaraa ta'uu deebisiisu paartii Deemokiraatawaa Raayyaa fi paartii Waajiraatirraa kanneen bakka bu'anii fi 30 ta'an deebii hatattamaatti kennamuu qaba jechuun mana maree Federeeshiniif gaaffii dhiyeessan. Himannaa kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay Adde Liyaa Kaasaa deebii kennaniin uummanni Raayyaaf Walqaayit hiree ofii ofiin akka murteeffatuuf qabsoo gaggeesseen murteeffateeraa jedhanii namoota lakkoofsaan xiqqoo ta'aniif maallaqaan bitamantu filannoo Tigraay jeequuf kana gaggeessaa jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa isa jedhameefis
haqarraa fagoo kan ta'ee fi kanneen uummataaf tuffii qabantu nutu siif beeka jechuudhaan jeeqamsa uumuuf shirantu kana jedhaa jechuudhaan adda Liyaa Kaasaa dubbatanii jiru. Manni marii federeeshinii kan Itoophiyaa gumii hatattamaa boriif waame ajandaan isaa maal akka ta'e waan hin ibsamneef jecha bakka bu'oonni bulchiisa naannoo Tigraay kan irratti hin hirmaanne ta'uun beekamee jira. Kanas mana maree bulchiisa naannoo Tigraay walgahii hatattamaa har'a gaggeessee murteesse. Manni marii bulchiisa naannoo Tigraay guyyaa har'aa gumii ariifachiisaa kurnaffaa kan bara shanaffaa gama viidiyoo konferensiin gaggeessee jira. Walgahii kana kan ilaaleen itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay Liyaa Kaasaa ibsa kennaniin gumii manni marii federeeshinii Itoophiyaa waame irratti kaleessa manni marii federeeshinii kan kaabinee naannoo walgahii hatattamaa gaggeesseen filannoon naannoo Tigraay danquuf yookaan dhaabuuf jecha murtii dabarsuurraa akka of qusatu jechuun ibse sana manni maree naannoo deeggaruusaa ibsaniiru. Dhukkuba COVID-19 ittisuu fi labsiin hatattamaa hojiirra oolaa tures yeroo sadaffaaf yeroonsaa dheerachuu Mulgeetaa Asbahaa gabaasee jira. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi heddummina uummataa fi manneenii hin gaggeeffamiin duubatti harkifachuun waggootii dhufan 10f biyyattiin akka ittiin hoogganamtuuf yaadamee kan qophaa'e karoora qajeelfama misoomaa irratti dhiibbaa akka qabaatu ibsameera. Itoophiyaan walitti bu'iinsa uummataan lammiiwwan ishee miliyoona hedduu manaaf qe'ee irraa kan godaansise waan ta'eef jecha hojii lakkoofsa kanaa duubatti akka harkifatu kan goote yoo ta'u inni dhumaa bara 2007 gaggeeffame. Jaarmiyaan biyya alaa akka tilmaamanitti bara keessa jirru 2020 keessa heddumminni uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 14 ga'eeraa jedhu. Harka caalaan kanneen umriin isaanii 15 fi 64 gidduu ta'uus ibsameera. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tallaaliin farra dhukkuba COVID-19 lama baatii sadaasa dhufu dura kadhiyaachuuf jiru ta'u abdii kan kenne ta'uu hayyoonni dubbataniiru. Kunis teeknika haaraa ariifachiisuu danda'uu fi abdii kennetu tallaalii kana dhaqqabsiisuuf gargaare jedhameera. Kanaafis jecha fayyaa namaa kan hin miinee fi bu'aa quubsaa kan argamsiisu ta'aa jedhameera. Yuunaayitid Isteets keessa kan maadheeffate kaampaaniin Modernaatu tallaalii kana keessaa tokko hojjete. Tallaalii isa kaan immoo kaampaanii dawaa hojjetu kan Jarmanii fi kan Ameerikaa keessa maadheeffate kan biraatu argatee jedhameera. Biyyi Niw Ziilaand baatii caamsaa darbe dhumarraa as yeroo duraaf nama dhukkuba COVID-19 du'e galmeessitee akka jirtu aangawoonni eegumsa fayyaa beeksisaniiru. Niw Ziilaand keessatti waliigalaan hanga ammaatti dhukkuba COVID-19 kan du'an lakkoofsi isaanii 23 ga'ee jira. Faallaa kanaa Yuunaayitid Isteets namoota vaayirasii koronaan du'an 186,086 akkasumas kanneen qabaman miliyoona 6.1 qabaachuun addunyaa irratti sadarkaa duraarra jirti. Biraaziil namoota dhukkubichaan qabaman miliyoona 4 caalaa akkasumas ka du'an 124,024 qabaachuun sadarkaa lammataarra jirti. Hindiin immoo dhukkuba COVID-19 kan qabaman namoota miliyoona 4 ga'uuf jiran akkasumas ka du'an immoo 68,000 qabaachuun sadarkaa sadaffaarra jirti. Oduun keenya kanuma. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Itoophiyaa miseensota hora jiddu galeessa baa'ootii fi bulchoota sadarkaa olaanoo dabalee nam 24 galme tokko jalatti himatamani. Qabdii birrii 10,000tiin wabiin gad lakkisuuf ajaje. Manni murtii godina addaa naannoo Finfinnee aanaa sulultaa dhaddacha hagayi 25 bar 2012 ooleen shakkamtooti akka dhiyaatan ajaja kenne. Taatullee ardaallee poolisiin warra kana mana murtiitiin hin dhumnee jedhe. Dhukaatoon isaanii Bokadir Bulloo Saayidaamtoon nu erge. Manni murtii godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa sulultaa dhaddacha har'a ooleen namoonni 24 galmee tokko irratti jiran mirga wabii qarshii 10,000tiin akka lakkifamaniif ajaja dabarseera. Miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoof hooggansa sadarkaadhaan jiran keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawit Abdataa fi namoonni kanneen biroon wabiidhaan akka hiikamaniif ajajni mana murtiitii kennameeraa kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo falmii mana murtiitti ture ibsaniiru. Yeroon dabalataa bultiin 15 naaf kennamu kan dhufaatii dhiyeessee ture. Baala langaa akka sababaatti kan dhiyeessee ture. Poolisiin bultiin 15 armaan dura kenname
keessaa gaafa guyyaan takkatti natti nu beeksisee ka jedhu ture. Ammoo ka jenne tokkoffaa manni murtiis taate abbaan alangaa gaafiin dhiyeessu bu'uurri isaa seerummaa yoo hin qabaanne taate fudhatama hin qabu. Kanaafuu abbaan alangaa yeroo 15 san keessatti qaamni poolisii fi abbaan alangaa qaama waliin hojjetu waan ta'eef kana hin beekuu kan jedhu fudhatama hin qabu. Isaan kan jedhanii qorannaan kun deemuu isaatu hin beeknuu jedhan kun soba seerummaa hin qabu maaliifi tokkoffaa jarri kun qaama warra siyaasaati. Kun uummanni marti waan beeku waan ta'eef sababni abbaan alangaa ani hin beeku jedhee gaafii nama dhiyeesse kun fudhatama hin qabu. Manni murtiillee kan akkaataa kana nu hubatu kufaa godhuu qaba kan jedhu gaafii kaafne manni murtiillee nu lamaanuu erga wal falmisiiseen booda kun adeemsaa fi waan hin fakkaanneef soba. Dhimma kana poolisiin adda ofii qorate jedhee gaafiin abbaan alangaa waliigala Oromiyaa dhiyeesse fudhatama hin qabu jedhee kuffiseeti isaan martinuu qarshii 10,000 wabiin akka ba'an jechuudhaan galmeessee kenneera. Manni murtii aanaa sulultaa dhaddacha hagaya 25 bara 2012 ooleen poolisiin hidhamtoota kana har'a mana murtiitti akka dhiyeessuuf koomishinii poolisii Oromiyaa fi waajjira mana amala sirreessaa magaalaa Buraayyuutiif ajaja kennuufis har'as hidhamtoonni kunneen hin dhiyaanne kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo mormii qaamolee lamaaniin dhiyaate erga hordofee booda manni murtii aanaa sulultaa namoonni kunneen mirga wabii qarshii 10,000tiin akka hiikamaniif murtee dabarseeraa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Godaantota Itoophiyaa 100 ta'anii manidhaa Saawudii Jiizaan keessatti rakkachuu jirraa jedhan. Jarhan vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin biyyatti deebisuu fi Jiizaan duratti walitti qaban. Akka jarii manidhaa Jiizaan keessa jiraachuu isaanii roobii dabarte VOA'tti jedhetti dhukkubillee waan jiruu fi akkama keessa jiran namni tanaan lubbuu dhaballeen hin jira. Akka ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa jedhetti mootummaan armaan durallee namkuu hedduu biyya galche ammallee biyyatti galchuu fi faluu jiraa jedhe. Tikis gammeen namtu dubbisa. Yaman waggoota 3 erga ture booda waraana biyyattii keessaa dheeffee odoo deemaa jiru godaantota 100 lakkaawwaman kaan wajjiniin naannoo daangaa biyyoota lamaan irratti humnoota Saawudiitiin to'atamuu an dubbatu dhalataan Oromoo tokko mana hidhaa Saawudii Jaazaan jedhamu keessatti haala godaantonni keessa jiran akkanatti ibsa. Mana tokko keessa nama 360 jirti. Mana hulaa balbala afuriin egaa biyyi Arabaatti hedduu itti keessattuu suuqii hedduudha ho'itti. Kana keessatti ati huccuu baafannee rafna gaa rakkina ammas lafarra balaaxarra rafnaan firaashiin hin jiru battaanaan hin jiru. Bakka namni bulu wasiin garsiisuu hin danda'an. Viidiyoon akka agarsiisutti mana hidhaa kana keessatti dargaggoonni baay'een mudhiidha qulqullaa kaan marxoo ofitti maranii tataa'an kaan ciciisaniiru. Dargaggoon biraan anin dubbise ji'oota 6 darban mana hidhaa kana keessa turetti ho'isaa akka malee waan ta'eef uffatee akka hin beekne natti hime. Nyaataaf dhugaatii kennamuufii fi fayyaa isaanii irratti dhiibbaa haalli mana hidhaa keessatti itti qabamanii jiru laalchisees. Nyaanni ganama qursiin qubsii takka. Galgalli takka wanni nuti reyaalistii gadi taa'e. Akka kubbaayyaa jechuudha? Kubbaayyaa yaani litira cinaa litiraa jechuudha. Cinaa litiraati. Ati gaa bishaan bamu godhuun akkuma nama horii wajjin guuti bishaan. Ji'a 2 keessaa yeroo takka gabbaaf yeroo takka itti san jechuun shamsi kan aduu argachuudhaaf hammaama shintireetiin jiraani. Shintireetiin yeroo cufamee akkinarraa yeroo namni kun mana keessatti walitti ajaa'ibe. Gabbaasan jechuudha. Baatii 2 keessa yeroo takka nu baasu. Manni fincaanii jechuudha keessa jira. Shintireetiin kun ni cufama. Qoltaadhaa jira namni kun qulqullina hin qabaanne iddoo itti gabbee wanni takka qilleensi jijjiirratti hin qabaanne. Ati maal jeensi magaala nama 360 jechuudha mana kana keessa. Lubbuu nama hedduu diigdee yoon sii mela nama 10 yoon inni jaani taa'ee jechuun ni caala. Kaan ka hiikamnitee jee, kaan ka dhukkubsatee jee, kaan ka yeroo lubbuu xinqii mana kana keessaa gabbuudhaaf ala bahuudhaa jechuudha. Ulaa qabsee bahuudhaaf deemee rasaa kan namni hojii jechuudha. Ati waliigalatti kana jeessimuu danda'u. Egaan manni hidhaa kun sababa godaantotaaf an qophaa'e ta'ee fi yakkamtoonni keessa hin jirre ta'eef godaantota kanaaf bilbila fayyadamuun inuma heeyyamama. Amma garuu erga odeeffannoon haala keessa jiranii miidiyaa adda addaatiin gabaafamuu qabee bilbila nurraa guuruudhaa karoorfamuu isaa nutti himaniiru jedhan. Akka dargaggoonni dubbisne jedhanitti manneen hidhaa kanaan wal fakkaatan kaanis jiran. Hiriyoota isaanii manneen hidhaa san keessa jiraniin bilbilaan yeroo dubbisan haaluma wal fakkaatu keessa jiraachuu isaanii nuu ibsanii jedhan. Walquba qabnaan yeroo takka bilbilaa
Telefoonni isaanii amma cufaadha jira maal akka ta'e hin beekne garuu qophiin turoomee jira lakkoofsa tokkorraa bilbila guuranii jira har'aadhaa nuti amma garuu galgala bilbila irraa guuramuuf jira jechuudha. Gurgurri bilbilaa ha'uuf deema amma. Miidiyaan addunyaatti fi wanni adda addaa waan mootummaa kana saaxilaa jiruuf bilbilli guuramuudhaaf amma qophiin xumuramee jira. Balbala tokko irraa guuranii jira nama 300 irraa guuran. Kanaan dura yeroo godaantonni hidhaman dafanii biyyatti akka galfaman beekna. Nuyi maaliif ji'a 6 guutuu haala kana keessaa akka turru waan godhameef nuun gallee jechuudhaan biyyatti deebifamuu akka barbaadan dubbatan. Godaantonni Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran kun. Namni biyyatti galuun ta'e ni jira. Numa duulanii namni seeraan dhufee biyyatti qilleensa fudhatee deemuu garaadha. Mootummaan namni tokko baqataan tokko fakkeenyaaf namni tokko yeroo Suudii keessa qabame yeroo duraatti hin turu yeroo gizeen gala. Arbiyyaa amma immoo baatii jaanuuduu isaati mootummaan Suudii maal akka ta'e hin beeknu rakkoo mootummaa biyya keenyaatti mootummaa nuuni hambas jiruun biyya namaa jiruu miti beenaa seema haalata biyya irraa deemu biyya irraa deemu tokko gora gurguddaadha biyya irratti duutee biyya kan irra jiraachuuf wayya hunda keenya gara biyya keenya gallee biyya keenya jireenya keenya fooyyessuudha barbaanna biyya irratti hojjannee jireenya keenya jiraachuu barbaanna. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa dhimma godaantota Saawud Arabiyaa jiranii ilaalchisee ibsa kamisa kaleessaa jechuunis fulbaana 3 baaseen mootummaan hoomu taanaan lammiiwwan ofii biyya alaa jiran galchuu dideen beekuu bara kana ji'a bitootessaatiif caamsaa hedduutti qofa godaantota 400,000 gara biyyaa deebisneerraa jedha. Kunis san godhamu qajeelfamootaa fi humna jiru irratti hundaa'etu an jedhu ibsichi godaantonni lammii Itoophiyaa ta'uu mirkaneessuudhaa qabee hojiiwwan hojjetaman baay'ee ta'uusaa tarreessa. Weerara vaayirasii koronaatiin walqabatees hooggantoonni Saawudii lakkoofsi godaantota Itoophiyaa daangaa cehanii dabalaa dhufuu nu beeksisaa jiranii an jedhu ibsi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa kun yeroo ammaa kanas godaantota 2,000 ji'a fulbaanatii fi onkoloolessaa keessa biyyatti deebisuudhaa karoorfachuusaa beeksisa. Qarqaarsa mootummaan Saawud Arabiyaa godaantota kanaaf godhu hangalateeffate ibsichi mootummaan Itoophiyaa kanneen seeraan ala namoonni akka godaanan hojjetan dallaalotaaf yakkamtoota to'achuu akkasumas haala daangaa jabeeffachuu irratti hojiin hojjetus gahaa akka hin taane ibsa. Kanumaa walqabatee itti aanaa pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhalattoota Tigraay mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran biyyatti deebisuuf naannoon isaanii fedhii qabaachuudhaa fi mootummaan Saawudii hoo ergeef buufata xiyyaaraa naannoo Tigraay jirutti simachuuf qophii ta'uu ibsuudhaan xalayaa yeroo 2 mootii Saawudiitii erguu isaaniitii fi amma ammaatti deebii akka hin erganne ibsameera. Ani Tigist Gammeetii Nagahaan. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Gamkaan ammoo qophiin caqasuu jirtan ta'an halkan sa'aatii 4 irralleetti reediyoo Ahaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irratti hirrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Lagi Awaash guutame irraan faca'ee haroon basaqaalleen cabsitee yaate Shawaa Bahaatiif godina Arsii keessa nama 20 caalachi baqate. Akka bulchiinsi jedhetti ammatti namaaf horii tanaan lubbuu dhabeellee hin dhageenye. Taatullee rakkoon tuni aanaa 9 keessa dhufte. Muktaar Jamaaleen namni dubbise. Lolaa galaanaa Awaash guuteetiniin godinoota 2 godina Shawaa Bahaa fi Arsii keessatti hawaasa bakka inni jiraaturraa sochoose kanaan yoo xiqqaate namoota 20,000tti qixxaatutu qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'uu Koomishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa mirkaneesseetiniin jira. Koomishinarichi Abaadira Abdaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti durfameetiniin hawaasni akka of eeggatu waan himameetiniin jedheef lubbuu namaa fi beellada irratti miidhaan akka hin geenye hanqifamullee qabeenya irratti miidhaaleen sadarkaa garaagaraa mudachuu dubbataniitiniin jiru. Keessaayyuu ooruun qonnaan bultootaa heddumminni galoo galaanaa bishaan Awaashiin liqimfame jedhan. Guutitiin bishaan laga Awaash humnaa ol ta'uudhaan iddoo kanaan dura gahee hin beeknee fi dirree kanaan dura bahee hin beeknetti bahee godinoota lamaan jedhame kana keessatti miidhaa qabeenyaa buqqaatii namoota qe'ee irraa kaasuu irraan gahedha. Guutitii bishaan laga Awaash kana wajjinis wal qabatee namoota qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaan waliigala godinaalee lamaan kana keessatti godina lama mana
9 keessatti ganda 32 ta'u. Naanna'ee namoonni godinaalee bishaan laga Awaash humnaa ol ta'uudhaan gara abbaa warraa 671 maatii gara 13,856 waliigala gara nama 19,927 ta'ee fi qabeenya isaaniirra kaaseera. Haa ta'uuti uummata kana akkuma kanaan dura jedhamaa dura lokeedannaalleen waan kennamaafii tureef barsiisni illee waan laatamaafii turee fi uummatas qopheessuu waan tureef lubbuu namaarras lubbuu beelladaarras miidhaan qaqqabee hin jiru. Naanna'ee qabeenyi socho'aan akka lubbuu namaa dabalatee akka bahuu danda'u godhameera. Manneen isaanii irratti amma caalumatti manneen isaaniitii fi midhaan lafarratti faca'ee jiru irratti midhaan qaqqabe. Kanaaf waan jiru wanni guddaan lubbuu namaa baasuudha. Lubbuu sana hambisamee waa'ee miidhaa qabeenyaatii fi akkaataa jireenya uummataa irratti maal ta'uu qaba, maaltu godhamuu qaba, waan jedhamu irratti yaadamee kan itti deemaa jiru. Galoon galaanaa bishaan Awaash kuni kan laga Awaash yaa'eetiniin qofa as dhufe osoo hin ta'in hidhaan madda elektiriika humna qooqaallee guuteetiniin jennaan bishaan dabalataa lagatti gadhiifamuutu dubbatama. Kanarraan laggeen gama biraa Awaashitti yaa'anillee humna isaanii cimsataniitiniin Awaash akka sabarraan dhangala'u sababa ta'aniitiniin jiruudhaani Komishinar Abaadir Abdaa kan isaan dubbatan. Hawaasni akka durseetiniin bakkaa socho'u himamaatiniin turullee hanga yaadamee ol waan ta'eef bakka silaa kanaan dura dhaqqabee hin dhaqqabne hunda bira gaheetiniin uummata buqqiseen dubbatu obbo Abaadir. Bishaan akka malee humnaa ol dabalee amma bishaan tokkoffaa laayina Awaash mataa isaatti guddaadha. Lammaffaa hidhaan gabbaarii bishaan laga Awaashis deebi'an lakkoofsaan jira 7 godina Arsiirraa godina Shawaarraa hundi gara tokko hin deemu. Kanatu miidhaa qaqqabsiisee humnaa ol ta'uudhaan rakkoo san geesse malee uummanni amma waan hubannee waan dhageenyee hin beeknee waan jedhamu hin qabnu. Miidiyaadhaan naawwansi godhamaa ture. Lammaffaa hooggansa sadarkaan jiru ergaa kennamee uummata keessatti hojiin hojjetaa turame. Sadaffaa gadi buunellee dhugaa kana ragaa ba'aa kan turan jechuudha. Mee deeggarsa hanga ammaa namoota miidhamaniif taasisaa jirtan maaltu dhihaataafii jira? Egaa deeggarsa amma dhiyaataa jiru keessattuu deeggarsa ariitiidhaan godhamaa jira. Sababbiin isaa uummanni kun ga'ee isaarraa buqqa'ee fira biraa iddoowwan garaagaraa qubatanii kan jiran. Isaan kana ammoo deebisee bakka isaan dhaabatan sanitti bakka isaan jiran sanitti uummata kana bira dhaabachuu uummata kana gargaaru akka mootummaattis kallattii kaa'amee dirqama lammummaan irra jirurra kaa'amee gosa gosaan deeggarsi garaagaraa godhamaati kan jiru. Fakkeenyumaaf yoo siikaa pilaastik shiittiin lakkoofsaan shigi jechuudha gara 1,478 akkasuma temerri uummata mana isaa hin jirre kanaaf karaa baay'ee ta'een gara nyaata dabalataa ittiin gargaarama jedhamee gara kiilogiraamaan gara 1,478 kaartoonii saamsamaa gara 474 aanan jechuudha. Akkasuma ammoo nyaata dabalataa kumtaalaan gara kumtaala 71 ruuza kumtaala 170 firaasha 1,478 birdalibsii 2,956 kan ta'an yaa uummata kanaaf iddoo jiranitti bakka miidhaan isaan irraa ga'eefanitti miidhaan dabalataa akka keessummeessuu hin dandeenye yeroodhaaf itti gargaaraman fi akka gargaaramuun isaan irra jiraatu godhamee kunifu isaan bira ga'ee jira jechuudha. Miidhaan ammatti gaheetiniin jira jedhame namoota qe'ee buqqaan malee qabeennaan adda baafameetiniin beekamuu dhabu Komishinarri hoggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Hanga lafa qonnaa bishaan galaanaatiin fudhatame meeshaa dhaabbataa lolaadhaan manca'ee fi kanneen biroo koreen sadarkaa naannoorraa hanga aanaatitti hundaa'eetiniin hojjetamaatiniin waan jiruuf yeroo qulqullaa'ee adda bahetti kan ummataaf beeksifamu ta'uu dubbatanii jiru.